Haye, galatooma. Gaafa isiin waliigaltan nan dhufa. Bye bye guys. Hindi akkana dhiyoodha moo? Mee maal jedha yaa naman? Mucaan samoonaa sun telegiraamidhaan haayinaan jedhe. Maal jedhuun? Haay siin jedhe telegiraamiin fayyadamtaayii jedhin. Isa ammaa telegiraamidhaan haay kannaan jedhe. Haay sirritti naa galeera. Kirishina naa duutu. Mucaa kana sirritti jaalatteetta miti? Dhiisi kaataali. Durayyuu si waliin haasa'uun gara dhimma keenyaa gala. Maamilli keenya hoo? Kunoo sitti mul'atan gaadidduun qaban miti. Ela waa hatamaniitoo dhufuun oolan. Boorsaa kiisii wayyatamuun oolan. Garuu immoo yeroo kanatti boorsaa kiisii namni hatu yoo jiraate barichi hin galleef jechuudha. Maaliif? Jechuun boorsaa kiisitti homaan baannu jechuudha. Akkasidha. Uyyee. Ati immoo karoora boorsaatu qabda moo gaafii kanarra deddeebite? Simboo ajandaa naa kenni. Dhageessa haadi mimmisoofnu jenneeti malee calaqqisuun nu dhibeetii miti. Maal ta'uuf? Seeda buufan. Hojjetaan manaa fi maamilli amma wal si jalaa dha'utti sababa gadhee jaalala jedhuun dhaabbatatti biiroo keessatti mugdeettaa bara. Sireesilii? Taalibaan keeyyan akkas jedhu hin jiru bara. Keeyyata haaraas ta'u uumee nana dabara. Injuu hin fudhatte miti? Ani fudhadha. Injuu dubbadhu kaa dhaga'i kaa. I'm sorry Tali. Anis hin fudhu. Afachaa. Nama kana faristeedii isa barbaachisaa. Dura isaa kaasu. Simbo. Batoon ani yeroo isin adabu tole. Tole galatooma yeekoo. Injiinar tokkicha na dhaga'i. Ani riyaa kee miti? Ani obboleessa kee miti? Maal taate mee natti maddi? Maal ta'e bitaa? Maggaanyaan kun michiidha. Gaashee maggaanyaas michiis ta'uu hin danda'u. Maggaanyaa yookaan michii otoo ta'e kunoo qaamni isaa fayyaadha. Maggaanyaa yookaan michii otoo ta'e qaama isaa michiira ture. Akkamitti ati eessatti beektu? Cal jettee hin tarsaa'in. Michiidha siin jedhe malee. Gaashee hin dogoggorina. Michii amma michiin hinnaa? Garuu intala giiftii saniin ala isin hunduu michiidha. Intala giiftii yoo jettan simboo jechuu keessanii? Simboo jechuu keessanii? Isin ala isin hunduu dhibamaadha. Mee mamaa jilmaadhaan nu arrabsiifta. Yoo dammaqxamaan rakkoo qaba. Ani kanan jedhu simboo takka giiftii takka qoricha jettu miti. Maal liqimsiifne? Yookaan immoo xiqqoo ishee cuunfinee utoo itti urgeessine yoo. Gaashee iddoon dhaabattan akkasin jalaan banne. Akka qe'ee koo keessa dhaabadhe qabatamaadha. Tunis kochee taate mimmixa barbaachise jedhe. Tunis qe'ee taate amma 10 qe'ee koo jettu. Ani kanan isiniin jedhe akka gimbii Baabiloonuma kan hin qabne diizaayinii qamisii keessanii otoo xumurtanii isinii wayyu jechuu barbaadetan. Akka gimbii Baabiloon siyaa jijjigsu. Ayyaana baaboo. Ayyoo minaa giiftiin baate siyaa dhuuf.
haa jigsi. Garuu tuu sii tufee jira. Kuno. Ameen. Ani ajijjigu. Rakkoon qabu yaadina. Akka akkuma aadaatti mucaa kana tilmaaman amma nu jeeqxanii hojii keessan otoo hojjetanii isinii wayyuu jechuu kiyya. Maaloo bishaan dheebodhee jira. Hin jenne ani baree jira. Kudhan bishaan jira. Budatu isa nyaata. Cittoo irratti fantoo. Gaashii ammas hin tilmaamtu. Injuu dubbatteettame mee tokkicha dubbadhu maal jetteesi? Bishaan. Namastee baabuu galata kee. Agartanii arraba isaanannee jechuudha. Mee gurra isaa cheekaa goonu? Injuu. Injinar. Aduu ija kee hatamtee jirti. Kunguraami. Ayi gaashee. Mooraa kana gadaamii gootanii asii waan hin baaneef waa baay'een sin darbaatii jira. Cal jedhe yoon isin ilaalu bar. 90 seencharii natti fakkaattu garuu isuma si bar. Elaa gaashee. Barri .com irraa gara .net.com itti jijjiirameera. Bara sooftuweerii. Harkaan hatee harkatti namni baatu tokko hin jiru. Gurri keessan akka diishii durii dhaabatee otoo jiru dandeettii dhaga'uu keessanii hagamtu. Afaan keessan akkuma jirutti ta'e qoonqoon keessan otoo hin socho'in sagalee keessan hatamtu. Akkamitti maaliif akka jettanii nan gaafanne isa keessa galuun barbaada. Akkanumatti irra keessa yoon isinitti hime nagaa. Kirishiinaan haaduu isin eebbifamaadhaa bar. Jabana dhagaatiin bulaatii jirtu. Dhaloota maashinii godhaniiru bar. Maashinii taaneerra. Batanii tokko tuqanii chaanaalii jijjiiranii riimootii dhoksuu bar. Amma ana kan bitaa natti gale riimootii mucaa kanaa eessaa arganna isa jedhu. Chaanaalii wayii irratti dhaabanii Naayilsaat haa ta'u Arabsaat haa ta'u garuu iddoo wayiitti dhaabaniiru. Amma maaliin sarchi goona? Mucaan jalqabumayyuu uumamni isaa anaaloogidha. HD otuu ta'e 5 tokko horizontaal gaafa jennu in ka'a ture kaime mee ol jedhu. Kanaanis jechuun vertikaalidha. Mee sarchi haa goonu. Maaloo bishaan dheebodhee. Kuno. Ani baree jira kuno. Kudhan bishaan gadeechisa. Kudhan. Saatalaayitiin keessan immoo ariifataadha. Garuu maal gatii qaba? Guyyaa tokko sirrii ta'ee ta'uun beeku. Ani kanan jedhu budaana shaboodhaan nyaatamu. Tole nyaate immoo jennu. Kan bishaan jedhu budaadha malee mucaa kana amma. Budaan akka fe'u otoo beekne. Amma hullu lafee kana nyaata. Gaashee budaadha wal beektuyi. Jechuun waa fira dhiyoo wayii ta'uu ooltani. Jechuun appitaayitii isaa wajjin natti himtan kaa. Akka fedhe beela budaa akka fedhe quufe jettanii natti maatii jirtu bara. Mee isa dhiisa. Qalbii isaa fudhatanii laata. Jalqabas maal qalbii qaba? Qalbii wayiitu qabu. Gaashee hojii keessa nyaadha. Jalqabas hin qabu jettanii mucaa suura ta'uu isaa mirkaneessitanii itti bara. Kunoo mataa isaa duubatti filee akka Saalmaan poostara fiilmii Hindii fakkaateera bara. Injuu manatsiriin kee otoo gurraacha ta'e garuu baay'ee gaariidha. Maaliif? Jechuun Saalmaan manatsirii gurraacha kaa kan godhatu. Kontiniitii balleessitee jechuudha. Harry Potter kutaa jaaffaa isas immoo akka hin taane dulloomteetta. Tariin beekamu gaafa dulloome kaasti gochuu danda'u. Yaa obboleessa kiyya na gaddisiistaa bara. Dhiisi nama hin ta'in suurarra ta'uu dadhabda. Gaashee yookaan isin biratti fannistanii diizaayinii uffata dhiiratii fi maaf hin goone. Akkas ture garuu kana xaawulaa soofame akkamitti godhanii suuraa isaa Gaashee
Edammoo isin suura kan kaastan tirkistanii yookaan immoo akkanatti dhaabdanii akka puutikii jechaadha. Beeksisa maaf irratti hin hojjenne? Situ beekta. Waggaa 60 midhaan nyaatee kan hin beekne kana jedhanii barumsa saayinsii irratti fakkeenya godhu. Gaashee waggaa 60 yoo ta'e immoo isinitti dhiyaattani yoo ta'e illee dargaggeessa qaxalee waggaa 18 fakkeenyi yoo barbaachise nan ta'a maal abbaasaa. Garuu mucaa kana onneen isaa naatu qaama isaa lakkaa'ee kan natti kennan jiru ana nan galti. Gaasha dhiisaa onnee sin qabu jechuuf deemtu. Ani hin jedhu qaama isaa lakkaa'ee hin beeku. Gaashee qaama isaa lakkooftanii hin beektanii? Mana kiraa ol lakkooftanii? Yaadaa sin maaltu dhibee? Ji'aan mana kiraa kan kaffalu yoo ta'e onneen isaa dhaate onnee arrabni isaa dhaabate maaltu sin dhibe sin? जाना कह रहा है दिल जाना हमसे आके मिल जाना Don't cry, please. Eenyu dizaayinara olaanaan jettanii maaf koostu garuu? Garuu waa'ee mana kiraa yoo ta'e waa hundiyyuun galaaf. Furmaata.